Lammaffaa bara Haayile Sillaasee fi Dargii nuti caalaa naftanyoota alaa maalummaa fi seenaan sablammoota kaanii haqamee kan isaaniitiin bakka bu'ameera. Qabeenya isaanii malee ummatichas maqaa dhahuu hin barbaadan. Lafti isaaniis irraa fudhatamee aadaan isaaniis wanjoo jala galee afaan isaanis tuffatamee dhiitamaa tureera. Biyya bulchuun nuuf kenname carraan kun waaqarraa nuuf laatame jechuun akka waan Oromoon waaqa malee uumameetti sammuu hadoochaa turaniiru. Itoophiyaan qomoo kanaan haabitamtuun seera waaqarraa dhufootoo ta'e nutis warri lafatti irra jiraannu beekuu qabna turre. Haaluma wal fakkaatuun uummata Oromoo fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiraatan irraa cunqursaa qaqqabu jibbuun bittootaa fi miiltoo isaanii wajjin wal falmuudhaan saba isaaniif jedhanii kan wareegaman kumaatama turanii. Baarootumsaan Oromoota seenaan isaanii burjaaja'e keessaa isa tokko. Bara 1942 lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa naannoo Gimbii ganda Karkarroo jedhamtu keessatti abbaasaa obbo Tumsaa Silgaa fi harmee isaa naasee ciratoo jedhaman irraa dhalate. Abbaa fi harmeen isaanii walitti aanuun du'aan irraa adda baanaan Baaroon obboloota isaa lamaan Raahelii fi Nagaasaa Tumsaa wajjin mana duwwaa keessatti hafani. Yeroo sanatti obboleessi isaanii Guddinaa Tumsaa hojiidhaan magaalaa Naqqamtee keessa jiraachaa waan turaniif kophummaa obboleessi isaanii jibbuudhaan magaalaa Naqqamteetti gatiittiitti Baaroo baatanii isa fidan. Baaroonis barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa magaalaa Naqqamteetti erga xumuree booda barumsa sadarkaa olaanaa immoo kolleejjii Waldaa Makaana Yesuusii Bishooftuutti xumureera. Itti aansuudhaan Yuunivarsiitii Haayile Sillaasee tokkoffaa jedhamuun beekamurraa Yuunivarsiitii Finfinnee ammaarraa barnoota faarmaasistiin digirii jalqabaa bara 1966tti fudhateera. Itti fufuudhaanis Yuunivarsiitichumarraa seeraan digirii isaa jalqabaatiin eebbifameera. Baaroon Yuunivarsiitii keessatti barattoota jijjiirama barbaadan wajjin walii galuudhaan sochii cimaa taasisaa ture. Barattoota kutannoodhaan saba isaaniif qabsaa'aa turanis sadarkaa garaa garaatti ijaaraa ture. Ijoolleen Oromoo muummee barnoota adda addaa irratti ramadamtee barataa turtes akka biyya ishee hojjechuu qabdullee gurmeessaa ture. Bara 1964 hanga 65tti waldaa Yuunivarsiitii Kolleejjii Finfinnee keessatti pireezidaantii ta'uudhaan dirqama lammummaa isaas baataa ture. Bara 1966 immoo waldaa waliigaltee Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barreessaa ta'uudhaan hojjetaa ture. Baroota Baaroon Yuunivarsiitii keessa turetti baay'inni barattoota Oromoo Yuunivarsiitii keessaa xiqqaatus kanuma jiran wajjin wal arguudhaan mirga uummata Oromoo kabachiisuu irratti maree taasisaa fi hoogganaa tureera. Qabsoon barattoota Yuunivarsiitiitti jalqabame kun otoo hin turin ifatti ba'uudhaan namoota hedduus sochoosuu danda'eera. Sochiin kunis kana qofaaf osoo hin taane uummanni Oromoo akka inni mirga isaa falmatuuf karaa saaqeera. Baaroon itti fufuudhaan namoota paarlaamaa keessa hojjetan wajjin wal arge mari'achuun warra akka Maammoo Mazammir fa'aa wajjin ta'uun waldaa wal gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti mormii fiyuudaalizimii baadiyyaa keessatti babal'isuun sochii warraaqsaa bara 1966 keessaa ture irratti haala mijeessuun shoora olaanaa taphateera. Finfinnee fi magaalota kan biroo keessatti yaada lafti qotee bulaaf jedhu irratti dargaggoota hedduu gurmeessuudhaan bittaan nafxanyaa akka gabaabbatu taasisuu irratti gumaacha guddaa taasiseera. Jijjiiramni dhufes Oromoof qofa osoo hin ta'in bittaa abbaa lafaa jala saboota biroo hundaaf akka ture seenaan ni dhugoomsa. Dargiin booddee bu'aa qabsoo isaanii saamee fudhatus Baaroon bara 1966 barnoota isaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindeffamee hojjechuu jalqabe. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf gita hojii sana keessa ture qorachuudhaan hiikoo laateera. Haalli Baaroo fi garee hojjettoota kanaa namoonni ittiin tolin Baaroo hojiirraa ariisaniiru. Akka shororkeessituu addaattis fudhatamee lakkaa'ameera. Haa ta'u malee dabni irratti raawwate kun Baaroon qabsoo isaatti akka cimsa taasise malee duubatti isa hin deebisne. Yeroo mara mootummaa bara sanaa Oromoo irratti miidhaa waan geessisuuf walitti dhufanii akka mari'atan waan hin barbaanneef waldaa Maccaa fi Tuulamaa akka cifamu taasisaniiru. Kun kan isa gaddisiise Baaroon uummanni Oromoo bakka marii akka hin dhabneef waldaa dhaaba diddeessaa jedhu uume. Mul'anni Baaroo keessaa finiinaa ture boqonnaa waan isaaf hin laanneef yoo isaan karaa tokko cufan inni ammoo karaa biraan mala dhaha malee sodaachisoon nama jilbeenfatu hin turre. Baarootumsaan sochii hedduu taasisee cinaatti bara 1964 Aadde Warqinesh Bultoo wajjin bultii ijaarrate. Aadde Warqinesh Bultoo obboleettii Jeneraal Damissee Bultoo yommuu ta'an abbaan isaanii obbo Bultoo Ejersaa immoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti miseensa guddaa turanii. Cidha Baarootumsaa Oromoota sadarkaa hojii adda addaa irra jiran bakka argamanitti haala ho'aadhaan waan gaggeeffameef diina isaanii biratti akka sochii siyaasaatti fudhatamuun oolle. Dargaggeessi lammii isaatiif akka guddaatti naaffaa garbummaa murteessuuf kutatee ka'e kun tarkaanfii diinaa cimsee sochii bara 1966 ka'ee booddee innis karaatti ittiin hafeef
gumaacha guddaa taasiseera. The Oromo Voice Against Trinity Document 1971 mata duree jedhuun barreesseen garee hojjettoota isaa wajjin namoota hedduuf akka ga'u taasiseera. Barreeffamni kun gara afaan Amaaraatti illee hiikamee dubbifamaas tureera. Kan inni barruu kana raabsaa tureef immoo waan waldaan Maccaaf Tuulamaa cufameef qofa otoo hin taane Oromoota baroota dheeraadhaaf cunqursamaa turan daba Oromoo irra ga'aa ture kan of keessatti qabatu ture. Barootumsaan bara 1972tti afaan Oromoo akka qubee Laatiiniin barreeffamuuf Haayilee Fidaa wajjin qo'atanii gaazexaa bariisaadhaan akka maxxanfamu taasisaniiru. Mootummaan Dargis shakkiin ilaalee gaazeticha ministeera beeksisaa jala galchuun to'annaa cimaan akka irratti taasifamu godhee ture. Qubee afaan Oromoo har'a Oromoon itti fayyadamaan ture barootumsaa fi Haayilee Fidaan akka jalqabame seenaan isaanii ni dubbata. Bara 1973 qabsoon Oromoo akka inni sadarkaa olaanaa irra ga'uuf kaayyoo bal'aa baasuudhaan wiirtuu qaama qindoomnaa yookiin Central Coordinating Body dhaaba jedhu hundeessuunis socho'aa turaniiru. Dhaabni kunis ture dhaaba adda bilisummaa Oromootti jijjiirameera. Bara 1974 daba mootummaan Haayilee Sillaasee fi jalleen isaa uummata irratti gaggeessisaa turan qaamni qoratu yoo hundaa'u Baaroon miseensa ta'ee akka hojjetu erga taasifameen booda namoota Oromoo hin ta'iniin rakkoo guddaa keessa galeera. Rakkoo isaan hammeenyaan boolla qotanii Baaroo itti awwaaluuf deemanis dargeen nyaatamee karaatti hafe. Baaroon dhaabbata siyaasaa bara sana keessatti hundeeffaman hunda dhiisee saba bara mootummaa Haayilee Sillaasee cunqursaan irra ga'aa ture hunda kan ofitti hammatu dhaaba wallaansoo saba bal'aa cunqurfamtoota Itoophiyaa yookiin የኢትዮጵያ ጭቁኖች አብዮታዊ ትግል jedhu hundeessee dhaabni kunis Oromoo fi sabaaf sablammoota cunqurfamtoota biyyattii kan of keessatti hammatu ture. Dargiin jabaachaa deemee of tuulummaa isaa dabalaa deemuun dhaaba Imaalis jedhamu diiguutti kaanaan Oromoon baay'een gara qabsootti seenuu jalqaban. Bara 1974tti hundaa'ee baha Oromiyaa keessatti socho'aa kan ture dhaabni bilisummaa Oromoon qabsaa'ota hedduu horachuu danda'eetis ture. Baaroonis qabsoo kanatti seenuudhaan gara bahaatti deemuun gaggeessummaan hojjetaa otoo jiru bara 1977tti lubbuun isaa darbe. Dargaggeessi umurii isaa 35tti diinaan ajjeefame kun Oromoon qabsoo taasisuu caalmaan xiiqiin akka itti fufu taasisee ture. Akkaataa du'a Baarootumsaa odeeffannoo gahaan argamuu hin dandeenye. Haa ta'u malee yeroo sana warreen gaggeessummaa turan ejjennoo dhabuu isaanii irraa kan ka'e Oromoo qaanessaniiru. Kaayyoonnii fi kan isa fakkaatan ittiin wareegamaniif xiyyeeffannoo guddaa hin kennineef fakkaata. Har'a sammuu fi dandeettiin uummata Oromoo yeroo kamirrayyuu caalaa guddachaati jira. Dargaggoonni Baarootumsaa bakka bu'an Oromiyaa keessatti biqilanis jiru. Dhiigni Baarootumsaa, Guddinaatumsaa, Magarsaa Barii, Jaagamaa Badhaanii fi kan gootota Oromoo hedduu bilisummaa fi dagaagina Oromiyaa xaa'oo guddaa ta'anii darbaniiru.